Eertiraan loltoota ishee daangaa Itoophiyaa keessaa akka baastuuf gaaffii mootummaan Itoophiyaa dhiyeesseef deebii kenniteetti. Deebii ishee kanaan atakaaroo biraa uumuudhaan dubbii hammeessuun barbaannu jetteetti. Mootummaan Itoophiyaa xalayaa karaa ministeera dhimma alaa barreeffameen loltoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa gadhiisanii akka bahan akeekkachiise. Erga xalayaan kun bahee booda ministeerri odeeffannoo Eertiraa qabiyyeen xalayaa kanaa baay'ee hamaa kan ta'ee fi himannaa bu'uura hin qabne kan mootummaa Eertiraa irratti dhiyeessuudha jedheera. Eertiraan akka jettutti qabiyyeen xalayaa kanaa waan bareedu fakkaata. Inumaa dhimmoota biyyoota lameenii waan hammate fakkaata. Garuu haala nama gaddisiisuun himannaa bu'uura hin qabnee fi balaaleffannaa Eertiraa irratti kan dhiyeessedha jetti. Inumaa himannaa fi balaaleffannaa waggoota lamaan darban mootummaa Eertiraa irratti dhiyaataa ture gama mootummaa Itoophiyaatiin jechuudha. Kan of keessatti qabateedha jechuun kuffisteetti. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa kun mootummaan Eertiraa atakaaroo biraa keessa seenuun rakkoo duraanuu ture daran hammeessuuf fedhii fi karooras hin qabu jedheera. Xalayaan afaan Ingiliffaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa gara ministeera dhimma alaa Eertiraatti barreeffamuu ibsu kun Eertiraan loltoota ishee Itoophiyaa keessa qubsiisuun hidhattoota Itoophiyaa keessa socho'anis tumsaa jirti jechuun himateera. Loltoonni Eertiraa wayitaa waraanni kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti geggeeffamaa ture raayyaa ittisaa Itoophiyaa tumsuun humnoota Tigraayin lolaa turan jedhamuun himatamu. Garuu xalayaan amma ministeera dhimma alaa Itoophiyaatiin barreeffame kun loltoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessa qubatanii jiruu malee eessafaa qubatanii eessafaa socho'aa akka jiran sirriitti hin ibsine. Garuu ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad haasaa kora paarlaamaa gaafa guraandhala 3 bara 2026 geggeeffame irratti loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa turan yeroo waraana Tigraay sana jechuudha dhiittaa mirga namoomaa Tigraay keessatti raawwataniiru jechuun himataniiru. አንዳንድ ሰዎች በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ችግር የተፈጠረው የኢትዮጵያ መንግስት የቀይ ባህር ጥያቄ ስላነሳ ነው ብለው namoonni gariin dhibdeen Eritiriyaa fi Itoophiyaa erga mootummaan Itoophiyaa dhimma ulaa galaanaa dhiyeessee eegalame jedhu garuu akkas miti. Uumamuu Eritiraarraa eegalee biyyattii fi Itoophiyaa gidduu dhibdeewwan turanii jiru. Kana sinuu beektu. Nuti erga dhufnee dhibdeen kun hin barbaachisu jennee furuuf yaallee jirra. Waggaa 5 kadhan. Dubbiin kan eegale akka namoonni hedduu yaadan erga dhimmi galaana diimaa ka'ee miti. Waraanni Tigraay wayita eegalu waraana marsaa jalqabaa keessatti erga Shiree gadhiisisnee booda loltoonni Eritiriyaa duuban hordofee Shiree seenuun manneen namootaa diiguu wayita jalqabu dhibdeen uumamee jira. Nuti hin dubbanne malee Aksum to'annee gaafa keessa dabarru duubaan seenanii yeroo isaan dargaggoota jumlaan ajjeesan dubbiin hammaateera. Adwaa to'annee wayita dabarru duuban itti seenanii warshaalee wayita saaman dubbiin daran ho'eera. Addigiraat seenanii warshaa qorichaa saamanii jiru. Kan buqqifameef fudhatanii kan buqqa'uu fi dide wayita barbadeessan dubbiin hammaatee qarqararra ga'ee ture. Garuu mootummaan Itoophiyaa yeroo sana gamanaanis gamasiinis loluuf dandeettii hin qabu ture. Humna murtaa'aa qabna turre. Erga Shiree seennee booda iddoowwan garaagaraa erga to'annee booda dhiisnee darbaa turre malee sirriitti qulqulleessaa hin turre. Wayita badiin kun raawwatu qondaalota hedduu gara Eeritiraa ergee jira. Yoo yaadattan Maqalee seenuuf guyyaa muraasi wayita noofu akeekkachiisa guyyaa 3 kennee turre. Iccitiinsa namoota hedduuf hin galle ture. Yeroo sana kan nu dhibe yoo Shiree gadhiisnee baanu duuban seenu Aksum akkasi. Erga Maqalee seennee ammoo nu hordofanii seenuun magaalaa guddittii kanarraan miidhaa ga'u jennee akeekkachiisne. Kanaan booda Wuqroo yoo kan darbitan ta'e wayyaanee dhiisnee isinitti deebina jenneen. Wuqroo keessa humna nageenyaa keenyatu Maqalee seene. Akka isaan hin dabarreef jechuudha. Dubbiin haala kanaan hammaataa deebi'ee wayita waliigalteen Piriitooriyaa mallatteeffamu akkamitti osoo Tigraay hin barbadaa'in waliigalama wayita isaan jedhan sadarkaa kanarra ga'e. Eertiraan haasaa ministeera muummee Itoophiyaaf deebii kenniteen mootummaan Itoophiyaa yeroo waraanni geggeeffamaa turetti loltoota Eertiraa galateeffataa fi meedaaliyaa badhaasaa ture. Amma ammoo himannaa maqaballeessii geggeessaa jira jechuun himatteetti. Yeroo waraanni kaaba Itoophiyaatti geggeeffamaa ture loltoonni Itoophiyaa raayyaa ittisaa bira goruun yookiin raayyaa ittisaa irra goranii lolaa turan. Waraana kaaba Itoophiyaatti geggeeffame irratti Eertiraan waraana bobbaasuun yeroo mootummaa Itoophiyaa gargaaraa turtetti ministeerri muummee Abiyyi Ahmad mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa irratti dhiyaachuun Eertiraan Itoophiyaaf oolmaa guddaa oolte jechuun ifatti dubbatanii galateeffatanii turani. Qondaalonni waraanaa fi siyaasaa olaanoon Itoophiyaas irra deddeebiin loltoota Eertiraa fi mootummaa Eertiraa galateeffataniiru. Xalayaan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa gaafa guraandhala 7 bara 2026 kaleessa dilbata kaleessaa jechuudha akka barreesse ibsu kun
Sarbamni daangaa fi birmadummaan biyya keenyaa akka dhaabbatu haalonni akka sirratan waamicha dhiyeessaa turreerra. Garuu Eertiraan waamicha kanaaf bakka hin kennine jechuun himata. Guyyoota dhiyoo'as haalonni mudataa jiran ammoo Eertiraan dubbii qabbaneessuurraa haalota hammeessaa akka jirtu wantoota mul'isanidha jechuun himata xalayaan kun. Loltoonni Eertiraa karaa kaaba baha Itoophiyaa seenuu fi kallattii lixaan ammoo hidhattoota faana shaakallii fi leenjii waraanaa geggeessuu himate xalayaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kun. Gochi Eertiraa kun dubbii kakaasuu qofa osoo hin taane weerara kallattiin raawwatamaa jirudha jedha qabiyyeen xalayaa kana. Gocha fudhatama hin qabne kana hambisuuf mootummaan Eertiraa loltoota isaa hatattamaan akka daangaa Itoophiyaa keessaa baasuu fi hidhattootas tumsuu akka dhaabu gaafateera xalayaan kun. Rakkoo waggootaaf hundee jabeeffate kana mariidhaan furuufis mootummaan Itoophiyaa qophii akka ta'e ibseera. Mootummaan Itoophiyaa akka walabummaan daangaa fi birmadummaan biyya isaa kabajamuuf gaaffii gaafateef yoo deebii sirrii ta'e argate dhimmoota dantaa biyyoota lamaanii ta'an hundarratti iyyuu waliigaluuf qophii ta'us ibsa xalayaan kun. Mariin taasifamu kan karaa buufata Asab galaana Diimaatti bahullee akka dabalatu ibse xalayaan mootummaa Itoophiyaa kun. Hariiroo fi michummaan wal kabajuu irratti hundaa'ee kan dantaa biyyoota lamaanii waan hedduu waliin qooddatu of keessatti hammatee akka mirkanaa'uuf mootummaan Itoophiyaa kutannoo akka qabus ibsa xalayaan kun.